abbaa keetillee haa ta'u waan sin jedhe waaqayyoon cireen nyaata. No. Amma sagalee fi bifti keessanii nama guddaa nama waggaa 40 haasaan ijoollee daa'ima akka ijoollee gara ciree nyaata. Ahmed sana maal dubbii irraa fudhate yoo nagaa amma hoogganaa isaaniiti ta'uu danda'u kanaaf abbummaa as kun maali? Waan sin jedhe Yesuus waan jedhe cireen nyaata waaqayyoon Allaan kiyya nyaatu ciree. Waaqayyoon kee cireen nyaata. Akkana. Hawadan penteen. Namummaa gaafa namummaa guutuu ta'ee jiru ni nyaata. Ansasiin jen waaqayyo waa yaa oon waaqayyo nyaatan ni nyaatamoo hin nyaatu. Namummaa gaafa uffate hin nyaata nama guutuu gaafa ta'e. Jarri kun amaaramoo silxeemo Goojjaamina dhibe gurba anti Oromoo na fakkaata. Waan siin jedhe waaqayyo mee namaan gaafa dhaqoo Islaama Ahmad. Sas. Allahan kan kee waaqayyoon kan kee cireen nyaata. Hinyaatu. Kobas na David hin barbaadu waan bira. Ente Yesus waaqayyo cireen nyaata. Nama guutuu namummaa mala namummaa waan qabuuf. Wuyyo. Haleluuyaa bara biyyiidha bara badhaadhidha yaa gooftaa. Maaluma nu fidde nama ciree nyaatu waaqayyoon isaa ciree nyaatu. Abu Mu'az moo Okay, mircaasi godha. No, injiru Ahmad. No. Okay, gaafina. Eessaa na gaafatte gaafii kan macaafa qulqulluurra na gaafatte. Qoyyaa maa wachaa. Asirraa si gaafadha. Macaafa qulqulluurra tole. Macaafa qulqulluurra na gaafatta. Asirraa si gaafadha yaa. Si gaafadhu. Macaafa qulqulluurra na gaafatta. Asirraa si gaafadha yaa. Si gaafadha qoy. Qoy. Baari macaafa qulqulluu. Viidiyoo hin baata. Si gaafadha illee. Amma isarraa na gaafatta miti. Quraanarraa si gaafadha. Rakkoon qabu nan ba'a. Macaafa qulqulluurra na gaafatta miti. Kanarraa si gaafadha. Quraanarraa si gaafadha. Wangeelarraa si gaafadha. Macaafarraa na gaafatta miti. Si gaafadhu. Itti amantaayu na gaafattamoo maaf na gaafatti? Hin amantaa waan achirra jiru. Yoo ati macaafatti amante boqonnaan an dubbisu kana yoo ati amante ani kijibaadha yaa jara keenya dhiifama na godhaan jedha. Boqonnaan an dubbisu kana yoo ati fudhatte. Walii gallee? Qoy. Waan itti amantu na gaafatta moo waan itti namanne na gaafatta? Ani maaltu na galchan wangeela sitti amana. Maaltu na galchan wangeela kee? Okay, ati kanatti amanta moo? Kanatti amanta. Sin gaafadhu irraa itti sin amanuu sin gaafadhu irraa. An kanarraa si gaafadhaati ni fudhatta wangeela kana ni amanta. Nama waan hin amanne qabichi na gaafatta waan itti namanne amanta yoo ta'e na gaafadhu sin deebisa. Yeen itti amana akka ta'e tulaadha itti amantu ati wangeela kana ni amana jedhime ani quraanni udaan nyaadhu osoo naan jedhe naan amana ni nyaadha. Wangeelli kan kee udaan nyaadhu sin jedhe nyaadha. Kan keetiin waan itti amantu wangeela nama amanu nama amanu na gaafachiisi nama amanu. Qeenxeen gaafa na bira dhufte ofitti. Maaf ofitti namanuu ofitti namana amma quraanarraa si gaafadhu ofitti namanu waan ta'eef. Na dhageeffadhu akkaan jedhe wangeela kana ni amantaa hin sin jedhe eeyyee naan amana hin amanu naan jedhe. Adii wangeelaan hin amana wangeelli koo naaf jireenya kooti. Gurba na wajjin haasaa ufeeta moo gabbuu ufeeta ciree quuftee miti ammaa deemana fincaanii dhaqi fincaanii. Walii gallee? Nama guddaadha miti akka ijoollee daa'imatti maasoftaa ati nama xiqqaa. Mee mataa kee irraa fuudhu mataa kee irra jiru. Waggaame. Malaataa kee irra ijoolleedha dhugaa. Ijoolleedha dhugaa. Ati nama viidiyoon dhokotee na wajji haasaa ujaarsa. Akka Yesuus haale. Baali yaa barsiisa warra islaamota. Yaa barsiisa warra islaamota.
Akka Haammed sana maataa yoo taatan hin barsiisa gurbaan sun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isa barsiisurraa fudhate yoo dhufe humna caala maal godha. Gurbaa maal taate fooniif afura deebi mee tasgabbaay foon waan deebi foon. Gurbaa miti ati ijoollee shanan qaba maaliif annaati gurbaa miti ani. Hayyee dubartii akkam? Abbaa ijoolleeti abbaa maatiiti galata waaqayyo. Abbaa eenyuti? Ilmoo maal qaba? Eenyurraa argatte ilmoo? Abbaa Yesuus jireenya. Abbaa Yesuus jireenya. Ilmoo eenyurraa argatte? Ayyo, hooloon hin Laakki isa rakkoo qabu ishee bira maalee jedhamtu miti. Warra dubbatan imma warra sirriitti haasa'an naa'umsa warra haasa'an irraa maa fudhattani amma waan jedhe gurbaa. Nama guddaa ta'uu hundi dhugaadhaan sillee hin beeku garuu warra haasa'u naa'umsa warra qabu safu. Qoonqoo quufte yeroo qoonqoo quufte hin machoofte asa kan nyaannin yookaan si macheessu gaafa haraqee dhuydefa akkam taataa ofirra fincaanaa deemta. Warra haasa'u beela akka Haammed sana nama qalbii qabu haasa'an mee tokkicha afaan qabadhataa abbu Mu'aaz maal qalbii beela quuftee ni nyaadheette si dhiifne carraa sii kennine deeqaa 30 nyaatte gaafa nyaattees deebite maa dubbiin nu nyaatta nu waliin haasa'u barbaaddu nama waaqayyo. Nun jaalattu wangeelli kee heephente. Diinota keessan jaaladha kan jedhu caafamee jira. Ani diina keeti. Laakki ati diina koo miti obboleessa kooti maal jechuun. Nama akka lubbuu keetti jaaladhu kan jedhu caafamee jira. Na jaalatta? Sirriittan si jaaladha malee maal obboleessa kooti koo uumaa harka waaqayyoon uumamte. Okkee natti siin jaaladha naan jedhime. Gooftaan si eebbisu bro. Maali akkasin jedhamu kan magaala jaalala obbolummaa biraaziliidha malee sin jaaladha jechuun. Nan jaalattu? Maafan si jibbaan ikkoo seexana laati. Okay haadha mana keetiirra jaalatta moo na jaalatta? Obbo koi gaaffii akkasii kana immoo eessaa fidde macaafa kitaaba kophaatti qabaa laata as keessa kun olaalacha keessa eewuze. Kitaaba meeqa jira amma sammuu kee keessa kitaaba meeqa ta'a? Kitaaba Quraana laal Quraanni isa jira siimu Quraanni as jira. Asii fi as jira. Hadiisni as keessa jira. Wangeelli achi duuba jira. Ogummaan gaara kanarra ogummaa waaqayyoon nu kaa'e. Wangeelli balaa duubaan sitti dhufu sirraa ittisa. Maalirra isaa duubatti as duubaan kaa'ee firaa dhiise. Hin argu ijaan wees duuba namni argattu. Waan of fuulduraa ofii keeyyuu qaroo ija keetiin argitee baqachuu dandeessa isa duuba kee maatti argita wangeelatu waan ati hin argine sirraa qolata malee. Amma waan jedhu wangeela kanatti sirraan xumura deeqaa takkatti bakka wangeela kana hin fudhatta. Wangeela kana nan fudhadha akka ajaa'ibaatti nan fudhadha malee. Eshi qoy akkaatiin fudhadha boqonnaan sii dubbisa. Dubbiin as keessa jirtu okay. Seera uumamaa irraan kan mul'atu yaadnis dubbii waaqayyooti moo dubbii seexaanaati? Dubbicha achi keessa jiru sanatti yoo amanta ta'e gaaffii na gaafadhu. Siin deebisa dubbii waaqayyoo fi dubbii seexanaa. Dubbii hundumtuu achi keessa jira. Waan jedhe wangeelli kun seera uumamaa takka ragalee hanqa mul'ata Yohaanisitti dubbii sagalee waaqayyooti moo sagalee seexaanaati? Macaafa qulqulluu haa jedhamu malee sagaleen baay'ee jiraachuu danda'a. Yoo itti amanta ta'e siin deebisa garuu deebisuun barbaada. Okay, sagaleen seexaanaa as keessa ni jirti moo hin jirtu? Itti amanta moo hin amantu itti fufee si faana haasa'uuf. Okay, cufadhooti firra nagaan boqodhu cufadhu goobazii yaada mana keessa. Nanta ako yaasii warra kaan faana yoo rakkoon qabu. Laalaa inni jedhin cufadhuuti nagaan deem firra. Cireyaati manas nyaachiftee maatii tantee keessatti taphadhu guyyaa gaarii siif haa ta'u. Jedhaashi obbo Mu'aaz. Nagaan naa ture wal barnoota gaarii maqaa kee illee hin beeku. Tole nagaa ta'a. Deem ayyeesh.